Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamu viidiyoo itti aanuun deebi'ee jira. Har'a wanni dalaynu halaawaa isa jedhamu sanii kan rifeensa harkarraa lukarraa itti ofirraa kaasanii san jechuudha. Kan nu barbaachisu asitti loomii abbaa tokko, asitti sukkaara akkuma argitan kana. Ammallee bishaan illee hin qabna jechuudha. Bishaan amma asirratti naqannee jirra. Xaawaa kana finnee ibidda jala qabsiifnee bishaan itti naqannaa jechuudha. Bishaan hanga xiqqoo akkanatti oo'uudheenet sukkaara keenya itti naqanna. Heddullee dalaguu barbaadan sukkaara itti guddisuu dandeessanii, bishaan illee itti guddisuu dandeessanii. Anam hanga kana dalaguuf bishaan burcuqqoo kana walakkaadha jechuudha. Waliin dhoofna jechuudha hanga inni baqee sukkaarri bishaanii wal nuu fudhatu. Akkuma argaa jirru baqaa jira. Sukkaaraaf bishaan wal fudhataa jira jechuudha. Waliin dhoofna akka jala isatti hin maxxanne yookiin akka nu harkaan goggoyne jechuudha. Haala kanaan eega inni xiqqoo nuuf bishaan wajjin wal fudhatee booda leemoon itti goona jechuudha. Leemoon abbaa tokko itti cuunfinee jirra. Hanga inni waliin bishaan wal fudhatee ibidda irratti nuuf danfee bifa akkanaa godhate walumaan dhoofnee eeyina. Achi booda maal goona ibidda isaan dhaamsina jechuudha. Achi booda walumaan dhoofnee qabbaneessina. Isin waan adda addaa irratti waan guzaazaa waan akka mukaa irratti naytanii qabbaneessuu dandeettanii namoota amma yeroo akkasuma irra qabbaneessuu waan barbaadeef hanga inni qabbanaa'u akka isa kanatti nu jalaa hin maxxanneef waliin dha'uu qabna. Erga qabbaneessinee booda haala kanaan nu jabaatee jira. Akkuma argitan kana jechuudha. Amma akkana nuuf ta'ee jira. Hanga mallaqa baafneetiin hin binnu jechuudha. Haaluma salphaan mana keenyatti dalagnee itti fayyadamuu ni dandeenya. Mana keenyatti irraa fayyadamnu jechuudha. Halaawaa suuqaa yookiin ammoo suppermaarkeetaa bitamu garaagarummaa hin qabu. Akkanatti manuma keessanitti hojjetattanii itti fayyadamuu dandeettanii. Obboleewwan xiyyaara kanaan xumurree jirra. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Isuma suuqaa kan fakkaata. Kanaafuu inni alaabinnu keemikaalota adda addaaf qabaachuu danda'a. Manuma keenyatti salphaan hojjennee ittiin fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana waan daawwataa turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma ammoo chaanaala kanallee hayaattuu kan jedhu sabiskiraayib godha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Fi amaanillah.